guyyaan isaa guyyaa ifaa kan abdii fi gammachuun guutameedha. Uffata eebbaa gurraacha sana uffatee kophee fi suufa isaa sanas godhatee koffiyyaa eebbaa yeroo qilleensa irratti ol darbatu hundi isaa addunyaa haaraa qabaachuu fi fakkaata ture. Maatiin isaa harka qalleessummaan isa barsiisanii ilmi keenya har'a nuuf eebbifameera, dulluma keenya nuuf hirkisa jedhanii imimmaan gammachuu harcaasan. Innis digirii isaa qooma irra kaatee dhiibbaa jireenya kanaan booda jiru hundumaa nan mo'adha jedhee ofitti kakatee mul'anni isaa gara olii ture. Hojii qabatee maatii gargaaree jireenya gaarii jiraachuuf karoorfatee gara qe'eetti deebi'e. Garuu barri 2021 fi barri 2022 akka inni yaade hin taane. Digiriin sunis girgiddaa manaa irratti fannifamee hafe malee waan qabatamaa fiduu hin dandeenye. Kophee isaa fixee gubaan aduu isa waxalee rifeensi fuuldura isaa haphatee biiroo mootummaa fi dhuunfaa hunda sururrukutus hojiin hin jiru jecha jedhuun alaa waan biraa hin dhageenye. Abdiin kaleessaa sun suuta suutaan dukkanaa'uu eegalee dhiirummaan isaa ni qoramte. Maatiin boruu hojii argata jedhanii eeganis inni garuu har'as gargaarsa maatii eeguun dirqama itti ta'e. Yeroo kanaan booda sammuun isaa ati homaa miti, ati carraa dhabeessa, nama hin fayyadneedha, abaarsa akkamii qabda, ani maalumaaf uumame jechuun keessa isaatti haasa'uu eegala. Dhiphina kana jidduutti ifaa tokko qofa qaba ture, innis jaalala. Shamarreen takka tan inni onnee isaarraa jaalatu, kan yeroo hunda abdiin kutatin guyyaan ni jijjiirama jettee isa jajjabeessitu qaba ture. Isheenis isaaf hirkoo addunyaa inni keessatti boqotuu fi sababa inni boruuf jiraatu turte. Haa ta'u malee barri 2023 fi barri 2024 dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa gurguddaa fidan. Akka dhiiratti waan isheef gochuu qabu gochuu dhabuu isaarraa kan ka'e of tuffachuu eegale. Hirkoon isaa sunis harkaa baate. Bara 2025tti guyyaa tokko namni kaleessa eebbifame sun suuraan isaa akka argaa jirtan kana badee uffanni isaa ciccite daandii irra kophaa isaa yeroo kolfu argame. Namoonni hedduun jaalalaan maraate jedhanii quba itti qaban, garuu inni kan maraate jaalala qofaaf hin turre. Jaalalli sun qabsiistuu dhumaa turte malee inni kan cabu eegalee waggaa 5 dura ture. Ba'aa eebbifamaa ta'u, maatii gargaaruu dadhabu, dhiphina hojii dhabdummaa fi dhumarratti onneen isaa cabu kun hundi walitti kuufame sammuu isaa boqonnaa dhoorgate. Sammuun ba'aa kana hunda baachuu dadhabdee dhiyeessuu filatte. Addunyaa dhugaa dhiisee addunyaa mataa isaa uummatee keessa jiraachuu eegale. Har'a inni hin gaddisiisu, sababbiin isaas dhukkubbii isaa hin beeku. Kan gaddisiisu nuti warra isaa argine yookaan seenaa kana dhageenye keessatti dhiignuudha. Namoonni hedduun yookaan fakkaatteen isaa baay'eedha, garuu Rabbiin dandeettii isaa jiraaf kenne obsaan jiraatan. Seenaa kana irraa maal barattan? Amiir Kamaal Galatoomii. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatinaa.